arda miti gaafa jimaataa dhufne erga gaafa jimaataati awwadaay kana keessa deddeebi'aa turre. Awwadaay keessa gaafa deddeebi'u akka nama keessummaa dhufeetti miti kan hin dhufe. Awwadaayitti ani maqaa qaba. Maqaan koo Ismaa'eel. Akkatti naa bahe qaba. Asumatti moggaafame bar. Waan jimaa qorachuudhaan fedhaa jedhee amata 20 duran as dhufe. Gaafa sana eenyu maqaan kee egaa waan jimaa sana yeroo sana mootummaan dargiis hin kufne ture na fakkaata. Mootummaan ammaas waan saammataa tureefi waan jimaa kana dhoksaa kana ummanni Awwadaayis ummanni naannoo kanaas mootummaatti himuudhaaf hin fedhu ture. Hin fedhu waan tureefi ati eenyu jennaan Hisqeel jennaan waanatti himuu didan. Qorachuu dhufee amata tokko nas ta'a jedhee ergiin dubbadhe egaa amantaa uummatichaa argachuudha jecha maqaa geeddarachuu ture kana naa moggaasaa jennaan nu Hisqeel hin beeknu Ismaa'eel siin jenneera naasa fudhadhe. Tokko isa maqaa moggaasuu duwwaamini gandallee naa kennan. Gandallee naa kennan ganda Sa'id ganda kooti. Garaa Sa'id ganda kooti. Akka Oromootti immoo ganda duwwaa miti. Gosa sii kennu mini. Gosti koos gosa meettaati. Kanaafi lafanitti moggaafame. Lafanitti ganda argadhe. Gosa kootti waan an deebi'eef hedduun gammade akkam jirtu jechuuf hin jedhu. Lama kaay. Lammata waan Awwadaay ta'e waan inni tures abalutu irra narra beekaa sanii fi garaan barcuma gara boodaan fudhadha waan itti jedhu hin qabu. Maaliif hayyoota irraan waan Awwadaay gaafa lungoon gaafa Somaaleen lungoo jedhan as taa'ee shaahii gurguru gaafa sanaa jalqabeen waan Awwadaay beeka. Gaafa homaa hin turre iddoo sana shaahii duwwaa jimaan gaafa sana isa gurgurama ture. Haramaayaatti gurgurama. Harawaaya bulchiisa dhufe. Bulchiisa halagaa. Bulchiisni halagaa immoo nama hedduu fudhatee dhufe. Achitti farshoo gurguruu jalqaban. Ummatni jimaa nagadu. Jimaan katamuumiya farshoon haraami bakka takkatti nagadamu jecha lafa lungoon shaahii nagadutti jimaan gurguramuu jalqabee Awwadaay achi ka'eeti as gahe. Waan Awwadaay duwwaa miti bar waan jimaas waa'ee jimaas agaye waa'ee jimaas abalutu narra beeka. Sababii kanaaf ani boodattan gora waan ittiin jedhu hin qabu. Waan jimaars Hajii Abdii Bakar fa'irraatiin bare asumatti maallaan jedhan Hajii Abdii Bakar ganduma keenyatti. Jiraatanii hin beeku ilmaan isaanii hin jiraatu. Hajii Abdii Bakar jiru. Ayyee waan isaan naan jedhan meer.
erga gaafa sana har'a walitti deebine waan isaan naan jedhan nan yaadadha nan beekaa kitaaba irratti illee kan hin baasee jira agaa Haji Abdii Bakar waan naan jedhani kanniisi munneensa lafa seen jirtu beektaa jedhan qoma sheerra jirti kaa jennaan beektu kanatti kana beektu jedhan eessa jiraa jennaan kanniisni nafseensi munniisa irra jiraa jedhan yoo isarraa cabsite kanniisi sun hin jiraatti jedhan jimaan awwadaayii fi akkuma munnee kanniisaati jimaa malee awwadaay jiraachuu hin danda'u. Dhugaamo darbi. Kanaafi waan jimaas yoo ta'e dinagdee isaa haa ta'u aadaa ittiin qama'an haa ta'u safuusaa haa ta'u isarras waanuma wajjiniin beeknu waan ta'eef bakka itti deebine sana keessatti galle hedduudhatti gammannee jirraa jechuudha. Sababii addaatiin dinagdee isaa ammachuus aadaa balleessuuf tuttuqqaa Oromootiifis yoo ta'e karaa jimaa waan nutti dhufu waan irratti dhaabbannu qabnu jechuudha. Sadaffaa rakkoon jimaa amma asitti dubbatame. Asitti kan dubbatame hunda isaatii fi warri mootummaa deebii nuu deebisuu danda'a jedhee miti kan namni dubbataa jiru. Waanuma qoma sanarra jiru qomarraa baafataa jira ummati. Walumatti mataadha jira gara booddeetti itti deebi'ee nan fixa waan kana. Haa ta'u malee gaafa jimaan as awwadaayitti mataarratti baatanii dirreedawaatti geessaa turan xaaliyaanii dura gaafa sanas isa qotee buluuf isa qotee bulaarraa fuudhee gurguruuf gatiin isaa gaarii hin turre qotee bulaan inni qotu irraan argatu ture gaafa sanallee gaafa mataatti baatame dirreedawaa dhaqotti gaafa anillee as ture amata 20 meeqa dura gaafa ture illee qoteen bulaan inni qotatee bulu homaa irraa hin argatu ture inni bitee gurguru sun homaa irraa hin argatu ture eenyutu irraa argata jennaan qabqabiitu irraa argata gara caalu jedhan. Qabqabiin immoo akka wakiilli isaa itti himetti godhataa jiran wakiila kan direedawaadha jirutu gatii guddaa irraa argata ture rakkoon har'a asitti himame gaafa sanayyuu sanuma ture waan geeddarame hin qabu. Rakkoon isaa bu'aan hin buufne jechuudhaaf garuu hin danda'amu. Geeddaramni tasumaa hin dhufne jechuufis hin danda'amu. Geeddarama hedduutu dhufe. Asuma yaa'ee namni gaafa sana waan rakkoo qoma isaarra jiru baafachuudhaaf illee hin danda'u ture. Har'a garuu as yaatanii mana guuttanii kantiibaan as taa'ee bakka buutuun marii mootummaa isin fuuldura teessee isinii wajjin waan isin jettan gaafa mari'attu innis injifannoodha. Tolas hin dhufne itti dhiigdanii itti dabaattanii argattan. Gaafa sana hin jiru ture qomarratti hafa ture har'a qomarraa baafachuunis jira warri mootummaa isin dhaggeeffachuu hin danda'u humni kan fudhattan isin kan ga'attanisidha. Sababii kanaaf kunis injifannootti lakkaa'amuudhatu irra jira jechuudha. Waan awwadaayis ta'e gaafa lungoon shaayii gurguru sanarraati bahee waan awwadaay har'a fakkaatu yoo wal bukkee qabdanii ilaaltan bilisaaf gabra. Sababii kanaaf innis guddina innis jijjiirama miti. Hayyee dhumarratti waan an jechuuf barbaadu Aliyyi Adam Jeelan Haji Abdii Bakar duwwaa miti. Adam Jeelan illee na barsiisan. Waan jimaa kana irratti illee waan isaan na barsiisan jira waan hedduu nama dinqu kan isaan naan jedhan kana jedheen fixaa obsanaa godhaa kana jedheen raawwadhaa. Aliyyi Adam Jeelan asir keessatti maal naan jedhan jimaan muka rabbiiti jedhan kana ishee kana naa caqasa muka rabbiiti. Jimaanii mootummoonni Itoophiyaa hedduun balleessuudhaaf yoo balleessuu hin dandeenye immoo
gatii isaa gadi xiqqeessanii gatii qaalitti ofii isaanii gurgurachuudhaaf jecha jimaa kana to'annaa jala galchuudhaaf hedduu yaalanii. Jimaan garuu muka Rabbi eebbisee nuu kenne namni ajajuudhaaf hin danda'u. Jimaan baala Rabbiitii naan jedhan. Waan hin qoradhe sana kitaaba lamaan keessaati tokko kanadha. Gaafa sanaa gaafa jedhu asirraati kitaabichi maal jedha? Maqaan isaa baala Rabbii. Saniifi gaafa sana Aliyyi Adam Jeelan gaafa sana kan na barsiisan yoo har'a isa arsi hin jiraanne ilmi isaanii as jira. Baalli Rabbii sun barabaraan haa jiraatu. Isa gaafachuudhaaf immoo yaadeffannoodhaaf kunoo baalli Rabbii ati fuudhi kaa'eef. Dubbiin Ismaa'il tura akkami? Sinitaa deemi? Fagoo jiru rasuma guddate. Maaliifin akka inni dhumara dubbatu barbaade beektanii? Dubbiin jimaa muka Rabbiiti jeebiini? Rabbii gaditti immoo nuutuu isinii dubbata waan takka shutaatinaa jechuudha. Dubbii hawwataa jenne wanni dhiibnu hin jiru. Hanqadhumuu gaadhu beekni ka walla gaadhu beekni.